Kabajamtoota daawwattoota raadiyoo madda nageenyaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam jirtan daawwattoota raadiyoo madda nageenyaa nageenyi keenya akkasumas salaamtaan rabbii bakka isin jirtan maratti isin haa gahu. Har'a geenye daawwattoota keenya baga rabbiin guyyaa har'aa kana walumaan nu gahe jecha guyyaa har'aa kana keessumaa addaa qabannee isiniif dhiyaannee jira. Keessumaan keenya kuni nu wajjin gaafii deebii godhee jira. Waa'ee biyya keenya ilaalchisee saaqiinsaa gama kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti adda bilisummaa Oromoo waajjira saaqatee ilaalchisee akkasumatti ummanni keenya hagam dammaqee jira akkasumatti ummanni keenya hoo maal godhuu qabaa kan jedhu irratti bal'inaan gaafii deebii waliin goonee jirra. Obboleessi keenyas akka ajaa'ibaatti nu ibsee jira. Inshaallah isinillee waa hedduu irraa hubattan jennee abdii qabna yoo rabbiin jeerate. Obboleessa keenya kana waliin turtii gaarii isin jenna. Obboleessi keenya toorarra jira. Walumaan eenyu akka ta'e barachuuf deemna. Hamma xumuraa sagantaa keenyatti nu waliin turaan kabajaaf jaalalaan isin gaafannaa jechuudha. Aloo salaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Waalaikum assalam warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam nagaa fayyaa jajjabaatan yoogitu. Gaarii alhamdulillah sinoo akkam nagauma. Nagaa yee galatoomii raadiyoo madda nageenyaatti keessummaa keenya taatee irra dhiyaachuu keetii fi kanaaf hedduu si galatoofannaa mee dhaggeeffattoota raadiyoo madda nageenyaatti wal baraadhaa eenyu isiniin jedhanii waan jedhu maqaa keessanirraa kaaftanii iddootti dhalattanilleen walumaa qabsiisanii yoo nu himtan baay'ee gaariidha. Ayyeegaa galatoomaa sinis miidiyaarratti illee dur maaddeen beeku gasa sodaatatumaan waan takka jaayaayi. Sinilleen galatooman jaa ammoo dhaggeeffattoota keessanii assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu akkam jettan naga qabduun jeesuma naga gaafadhaa. Maal haa baay'ee gaame. Hayyee maqaa keessanillee yoo isaaniif beeksiste baay'ee gaariidha. Hamma iddoo dhaloota keetiillee hin dhiisini. Maqaan kee Muhammad Fan Muhammad naan jedhanii silaa biyyi madhugaa Oromiyaa Walloodhaa Sanbateedha. Sanbateetti dhalattanii jechuudha. Dullatti hin dhalle dulla kan jedhamutu jira agartee kan gadi gammoojjii kana. Dullaa jira koo ajjamaachitti hin dhaladhee achumatti hin guddadhee kuni kana fakkaata gaa. Hayyee galatoomaadha achi guddattanii eegasii gaa haala jireenyaatiif gama biyya Arabaa kana imaltan jechuudha. Akkasitti gaa kana gaa deebitee maal akkasitti jaara keenya galatoome iddoo ulfaadhu tibbana gara biyyaa kana turtanii akka sinirraa odeeffannee dhageenyutti waa'ee biyyaa kana keessa waa'ee biyyaa kanatti waa hedduu hubattaniirtan jedheen abdii qabaa. Naaf ati hedduus wal beekna ammaan duratti biyya keessatti yeroo amma bubbultee dhufte kanatti waa hedduulleen hubachuun dhabdu biyya keenya kana keessatti maaltu deemaa garamitti deemaa waan jedhu haga tokko hubatuun dhabdu mee osoo gara gaafii kiyyaatti sin deebisin biyyi kun akkami sila biyyi keenya akkami haalli itti ilaalta si gammachiisa moo akkami moo nama gaddisiisa haalli biyya keenya. Jaala kee biyyi gaariidha. Biyyi waa hedduu of keessaa qaba. Haalatti gaariitu jira. Haalatti si gaddisiisutti jira. Walumaa galatti turee haalli isaa gaarii jechuu hin dandeenya. Haala siyaasatti uummanni dammaqina inni qabu bareedaadha. Haala silaa jirutti gaa namni rakkoon isuma jira bal'inni isuma jira kana gaa takka takkaan dubbatu malee. Hayyoo hundaafuu gaarii maaliif gaariidha wanni inni gaarii ta'eef wal hubannaa wayitu jira. Wanni arge keessa wal hubannaa santuun michuudha jira amma tokko jechuu nan danda'a. Hayyee galatoomii egaa akkas jennee kallattii gara gaafii keenyaa itti fufnaa ijoon gaafii keenyaa gara godina Walloo kana dhaaboliin Oromoo yookaan immoo dhaaboleen gama godina Walloo keessatti akkaan abdatamaa turelleen kan ummanni keenya rabbii gaditti isarra kaayee ture Walloon kan gabrummaa jalaa baatu gaafa addi bilisummaa Oromoodhaa Oromiyaa harkatti galfate jedhanii abbootiin keenya nu guddisanii kana nutti himanii yeroo ijoollummaarraa yeroo dhageenyutti ummanni keenyas baay'inaan kanuma eegaa ture osoo akka ammaa siyaasaan abbaa namni hundi abbaa siyaasaa tahee hedduu ummata keenya burjaajessee waa hedduu harkaan hin harcaasin ilaa har'a geenyutti
ilaa har'a geenyutti nuti akkaataa abbootiin keenya haadholiin keenya sitti nu guddisan rakkoo bal'inaatis ta'ee dhiphinaatis ta'ee namni furuu danda'u dhaaba adda bilisummaa Oromoo yookaan ABO'n gaafa Oromiyaa harkatti galfate jedhanii nu barsiisaa turanii nullee sanuma hidhatee deemaa turre. Egaa akkas ta'ee innis carraa argatee gama godina Walloo kanatti dhufee waajjira isaa saaqatee jira. Atillee achi jiraachuu hin dhabdu. Haala saanqisiisaa sunoo akkamitti saaqatee haalli itti saaqatee yoo bareedaadha haalli ummati itti simate yoo akka kamii walumatti qabsiisiiti waan agartee waan itti gammadese waan itti gaddise waluma qabsiisii nuuf himime. Ayyee jaala kiyya kun waan beekamaadha adda bilisummaa Oromoo Walloo keessatti bakka olaanaadha qaba. Xinnaa guddaan hundi isaatu adda bilisummaa Oromootuun jaarijuun hin danda'ama akka amma hubannaan jirutti haa ta'u gufuun adda addaa warri bilisiqinnaa warri baalegee jedhanii kun gufuu tokko warri isaan jala hiriire silaa gufuu uumuu isaanii waan beekamaadha. Haa ta'u adda bilisummaa Oromoo gaafa godina keenya dhufuus gammachuun akka jirutti lafti sun akka waan sassootutti qophiin uummataa fedhiin uummataa godhamaa ture keessaa alaanii warri biyya alaa jiru kunis hedduu asirra gammadanii maallaqni isaan buusan hedduu nama boonsaa. Inni keessattis hedduu walitti dhufeenyi gaafamni nama gaafatu akkamitti akka ta'u xiqqaa guddaan dhiiraa dhalan hattaa warri baadiyyaa kee jirulleen osomaa seera isaanillee hin baratiin abdii isaanuma qaban wanni nan arge hatta bakka fooshaa baadiyyaa taasisaallee ogaa baanee wanni namni haasa'u abdii namni qabu adda bilisummaa Oromoo kanarraahi. Kun akka jirutti kanumaa dhaabotiin biraa immoo hagas maraa waan jiraatanis miseensi isaaniitiif deeggartuu isaanii jiraatu hin mala haga ammatti immoo ol bahanii akka adda bilisummaa Oromootti akka kaanitti wanni sochoosu hin jiru. Kuni kana haala immoo isaan dhufanii waajjira isaanii saaqatu irratti fakkeenyaaf gaafa amma kamisetti waajjira saaqamu nu biraan jiillee sanbatee irraan darbanii jaalala gaachitaa dhufan ijoolleen isin sanbatee affaa deemanii sanbatee dabsilee qadaa goosifnee achirraa isaanii wajjin tattaphannee harmaa ijoolleen wajjin kaatee alaabaa makiina irra binanii gaafa kanatti sassoofame. Rakkoon ammoo nageenya haalli tokko kan mudatee hin jira dhaga'uus hin dhabdanii hedduu gara qaayii kanatti waraanni amma liyyuu halii janiin suni isaan qabellee gadhiisuu isaan didee alaabaa buuftan malee janii harma ijoolleen isaanii wajjin ammoo makiinaa gaazexeessota wajjiniin kan deemtu alaabaa makiinaa alaabaan faayanii deemanii qabanii hin dabartu alaabaan tun jaanii yaa'in ka'ee mashaakilli guddaan ka'ee. Poolisiin ishiin sanbatee jirtullee buutee waan kanallee isaanillee gidduu dhaabbatanii hoggaa dubbiin jajjabaate uummanni figaa alaabaan tun hin buutu har'aa gaa asumatti wanni galte jaaniini warri dhaabaa immoo yoo hin deebinaa garuu badii isaan booda argamuufti gaafatamtan hoggaa jaaniin warri achi eegu suni warri liyyuu halee janii sun of duubas bilbilanii uummata san dabarsanii akkasitti alaabaa sun osoo gad hin jiin gaa kamisee isheentee. Warri kamisee egaa uummanni deebitee caffaan kun hundinuu akkuma mul'atu san simannaa ajaa'iba ture. Kunuu simannaan sun akka isaan dhufanitti akka irra naa ibsamee miidiyaan ibsan osoo taate lafti sun hin cabne nama jechisiisa. Akkanumatti egaa isaanis odumaa guyyaan hoomi jedhamuun dhufumti isaanii dhagahame. Sunisani fakkaata achirraa immoo yoon dheeressillee ni beeku adiifama irraa ta'e. Kun qabu itti fufi yaada bal'ina waan qabdu hayyee. Waan argeecha faanaan achi maaddee argisanii kan isin barbaadu. Aanaan keenya akkana jiillee dhummuu gaafni gara akkasiif guyyaa gaafa kamisee san toora makiinaa shaniitiin warra akkana adda addaa yaa'e wanni qophii ta'e makiinaa shaniini deemne. Uummanni gammadee gaa makiinaa shantanuu fuulaalee waan hanqatee akka ajaa'ibaa kanatti deemne kun kan makiinaa dhuunfatiin deeme kun kan agartee adda addaan deeme kan achi jala bultii dhaqe. Hamma sitti himu hedduu namatti tolaa nama gammachiisa akka waan bilisummaan gadi dhaabbattee eeganaa chuurii gabrummaa hin jirtu jedhameetti mirqaanni waa namni gammadee namni dhiichisu jechuudha. Hayyee mee asumatti si qaba ati konkolaataa yeroo sanbatee bahu san keessa isa isaanii dura waliin baate moo ati moo isa baada kanaati waliin keessa jirta moo lammanuu keen jirtu?
Ani shanin san keessa warra keessa hoogganee deemu keessaa tokko akka naannoo jillee dhugummatti koree simannaa ta'eetiin geggeesse. Hayyee. Makiinaa san maallaquma hawaasni keenya asii fi keessa nu kennaniin makiinaa abbootii makiinaa gatii isaanii kaffallee fi kunturaata qabannee jechuudha. Kunturaata qabannee garaa fi deebii kunturaata qabannee battee irraa dhufanii haxaayii irraa ijoolleen nu algeessee sabbattee irraa bakka kanatti aanaan keenya gaa kan hunda qabata. Hayyee. Makiinaa shaniin deemnee makiinaa shaniin haxaayii yoggaa geenyee warri poolisiin sanbateedhaa callisa ji'i poolisii ji'i taraafiikii ji'i warra liyyuu halii san biratti bu'anii nu eeganii hedduu achittis hedduu nu cinqanii makiinaa gaa alaabaa immoo yeroo saniif waliin qabnu maaliif wanni kun fiixanaa bahu rakkinni akka nuti hojjenne jennee achi geenye warri nidhaa sun qawwellee nutti afaanitti fuusifamanii hedduu rakkina keenu galchanii namni sodaatu garuu isaan silaa waan kana fashalsiisuudhaaf ammoo waan tokko tarkaanfii tokko uumuuf yaalii godhanii hawaasni dammaqeera walla gahaa alaabaa yeroo saniif waliin qabinaa jedhanii innaasin fattashina jedhanii makiinaa keessaa bu'e namni guutuun akka jiru alaabaa uffatee dachiin silaa daalachaa diimaa fi magariisa dibee jechuun ilma namaatiin. Hayyee dibubi. Jarri hoggaa kana arge silama alaabaa isheenitiif cinqamaa hoggaa namni guutuun qaamni isaa alaabaa ta'a inni kun matatti marataa inni kun boqutti marataa inni kun hurgufee gabbu'aa kun gaa namni makiinaa tokko keessa isaanii buuganaa teessoo jala barbaannee ganaa gabbaafnee gumna si'anii isaan jennaan kafan godhataniiran. Namni akka jiruun kana kaatee gabbuunan namni makiinaa takeenoo 30 namni 25 jira walirra dhaabbatee deema barga makiinaa dhabneeti kan guutu malee hawaasni littiin qabu rattiin dhabbiin hafne akkasitti gabatartiisa sanirra warri bulchitoota naannoo sanii Oromoo tahanii dubbatina afaaniin deemaa jiranii isaanis nu wajjin nu bira dhaabbatanii isaan bira dhaabbatanii qawwee isaan afaanitti fuusifatanii lafa kanama biyya daangaa biyya biraa sheeneeti malee akka warra wajjin jiraatuuti miiree gaara gamaa gamana kana watti adda isaanii kun hindi yoo jedhanii qabate kan uummanni inuma lakkoonnetti keessan dabarree haxaayii san dabarree ataftiishni haxaayii gama lamaan dhaabbata isaan oliittis dabarree waggaa karaqootetti dabarreenis alaabaa isa sila uummataan agartanii makiinaa keessatti deeffadhaa wanni kun wanni jiru jenne baafannee namni akkasitti mirqaanan dhiichisaadhaa akkasi kamisee san buune. Hayyee. Akkami kamisee hoggaa achi dhabnu silaa waan miidhagina agartan hunduu yaati haalli bareedaa miirri namaa gammachuun namaa tokkummaan namaa waan hammas mi'aafu hin agarre jechuu nan danda'a waan bilisummaa hoggaa bilisummaa arganne akka taanu hin beeknu kun amma nu gammachiise walumaa galatti. Hayyee galatoomii waa'ee haxaayyitti taatanillee naaf himaa turanii yeroo isin akkas taatan achuma ta'anii naa barreessaa turanii. Inshallah maatumi alhamdulillah rabbii galanni haa ga'u rabbiin bilisummaa baanu kanalleen haa fiduuti yeroo kamisee sheensiisa kamisee irratti ammalleen liyyuu haayilii namas akkuma amma haxaayyitti yaalte kana qawweellee samitti dhoofte yeroo saniif nu gahee jira. Haala sanatti akkamitti moo sin dura raawwate moo eega sin of sheensanii raawwate wanni sun? Qawween ijoolleen fakkeenyaaf lafti gabareef hedduu akka sodaan jiru. Walitti himamee bilbilli akka namni walitti jira gabaasa walii kennaa deemaan nuti immoo ijoolleen sanbateerraa nu dura akka ergatti deemanii jira waan jiru dachi nu dura laalaadhaa gabaasa nu godhaa waan jiru jiranii deeman jiranii isaan yeroo kamisee isheen uummanni har'ummaa fi caffaan kun achi geessanii qawwee san samitti dhahanii ijoolleen achi jirti qawwee san namni wahii warajoo dhukkaateen hin goone uummanni itti kolfaatumatti yaa'e. Wanni sun godhameetis sila walgahii kana fashalsiisuuf akka lolli magaalaa kamiseetti banamee ho'adee uummanni inni booda kanadhaa hafu inni achiisa akka wal baqatuuf wanni kun hundinuu uummanni kana gurumatti hin jiranne. Namni kana wanta qawwee jee namni waan inni hin jiru inni namni nuuhu akka waan jihaadii akka nuuhu odoo dafee bira gaheetti miirri nu keessa jiru gammachuun nu keessa jiru. Akka waan tabaaf samitti dhahameefiiti jee namni gosa gammachuu. Wanta kana waan qabu akkasitti egaa iddoo kun wallahi waan danda'amee jechaan ibsamuu gammachuuni. Ajee galatoomimee warroota hoogganaa akkuma dur jettetti jarri sun odumaa har'a baru jedhamii diingatuma dhufaniituma nurra gad dhaabbatanii jettee jarri sun kana eegaa turre nuti akka biraatti akkuma isin diingata isin irratti ol bahanii nulleen kan eegaa turre fi akka biraatti jarri sun immoo nama muraasa ta'aniiti dhufanii
maaliif jarri sun sila akka nuyi eegaa turre sanirra daraanillee nu fooyyessanii baay'atanii maaliif dhufuu dhaban maali rakkoon isaanii mee kanarraa waan gaafattee waan si ga'e ni qabda. Ayyeegaa fannee waliin haasofnee gaallaan keenya hayyoota guguddoo hooggantoonni guguddoo dhufee hin xinnaanne hooggantoonni guguddoo dhufee hedduudha gaazexoota nama hedduudha isaanii bare dhalaaskee jirutti hedduu dhufanii garuu dhufaanii sana irratti rakkoon oolumaa isa himanii gaafachii ollisanii akka isaan ammoo godinaalee kaan hin eebbisneef dhiibbaan irra godhamaa ture nageenya isaaniitiif wanni kun wanni haxaajit tahe akka nageenya isaa federaalaa bilbilamee rakkoon guddoo jira nageenya isaaniitiif mootummaan nuti hin gaafatamnullee waan akka jee hayyamnis mootummichi dhibbarraa dhibbattis hin kennine uummanni isaan akkuma nuti gammachuun isaanis warri hayyoota waanidhaa kun hooggantoota kun uummata keenya kana arguudhaaf fedhii qabaniin akkasitti nutti dhufan malee hedduu hayyamamee miidiyaan gadhiifamee akka isaan godinaalee kaanitti waan isaanillee rakkoon mootummaa federaala janiin kanarraa rakkoo jirtutu jira. Haasatan ammoo ishiinti teenya rakkoo ishiinti teenya mootummatiin ishiin amma fakkeenya kamisee fi aanolee bushitullee rakkoo hamma dandeessu ta'anii numa jira. Ummatuma kana waan godhan dhabaniiti malee fakkeenyaaf galma abbaa gadaa agarsiifamne. Nageenyumti uumamee hooggantoota nama guddaan gahu beekan dhufuudhaaf humni nageenyaa ramadame xiqqaa akkuma wal beeknu Oromoo uummatti dhagamtumti ijoolleen poolisiitis warri callisallee bahe malee akka nuyi seenee hoo ammoo silaa tahuu qabutti nuun goone shirri qaxame jira jechuu barbaadee bakka sanatti. Tole kanas mataadhaan nuti shirree hedduun akka jirullee kanallee haga tokko ati waan keessa jirtuuf jechamaa akka nu ibsitu jenneetuma haga tokko dhageenyeerra kana asumatti haa dhaabnu amma waajirri ammallee akkasuma ana jiillee dhumuugaattillee akkasuma eebbifamee jira baaseettillee eebbifamee jira jarri kamise mattigaa waan godhe gorsa qabus qajeelfamuu qabus achumaatii deebi'an gaa akkati baantu shirri waan hammaateefuyi. Isa aanaa sanbateetti eebbifame san keessa hooni jirta moo as dhuftee jirtaati? Ani gaafa inni boruu eebbifamu sani galkan gaafa waajjirri gaafa kadira eebbifamee ani gaafa jumaa beekalchi jennee haala yeroo beeksisuudii kun namni biyya alaatti deebi'ee ajansanii wal qabanneeti osoo wal karaa mijjeessinuyi. Duraan torban duratti qabannee turre rakkoo nageenyaa xiqqoo namni wal ajjeesen kadira duraa sanirraa dabarsinee isa kanarratti qabne kunumti shiramee qaasamee irra gahuu dandeenya dhugaa rabbitti wallahi waan hamileef nama kutachiisullee ta'uu dhabu waan si aarsu garuu maashaallah ijoolleen keessaa alaan wal bira dhaabbattee waan kana qindeessuu irratti sa'aatii 24 ijoolleen haasotte osumaa shirri jiru osumaa rakkinni nageenyaatti gaafatamma fudha nuun jaal waan kana shirra dadhabuu guddina Oggaa dhagnee biiroo dhagnee warra nageenyaa warra callisaa warra bushiisaa bira dhagnee gaafanne naannoo deebisanii itti gaafatamummaa fudhadhaa nuun jaalsi itti gaafatamummaa kan nagaa eegu mootummaadha jechi keessan akkanaa maalii oggaan jenneen kanaafuu maarra akkanuma dubbii daddabsanii oggaa biraa deemne shiran duuban itti hidhanii akkuma ta'ettuu egaa bakka nu kennanii gaafannee nu hayyamanii egaa nu qulqulleeffannee tolfannellee kan gallaba magriba irratti ijoollee irraa bassanii jira. Waa hedduu ture garuu hawaasichi galaana laga ce'ee dhufu waan ta'eef danda'anii duran dhaabbatan jalaa waa itti shira xaxan malee danda'anii dura dhaabbatanii kutuu hin danda'an. Akka hawaasni akka isaanii hin jirre tirriisa amananiiran jechuudha. Dhibbarraa dhibbatti jiran fakkeenya kana waan asii kaasuu ragaa wajjin gaafa ammaa biyyee kamisee dhufa jedhanii ololli tokko gadhiisanii warra bilbilinaa kun magaalaa keedha'ee uummatallee walgahii waamee walgahii sanirraa uummanni ni hafee lammaffaa oggaa uummanni irraa hafee chaabbaan dhaaniiti waraqaa waata baan dhaaniiti fularra deemanii uummatatti hiranii sanillee namni ittiin dhaqnee qabeenya kadhatanii qabeenya nama tokko tokko nama caalfatanii argatan malee waan uummata hawaasaa irraa argatan hin qabnu garuu wanni isaan odeessan gaalli amma bitame jedhanii hedduun isaa kijiba ture warruma isaan dibbeedha kijibaan uummata guuboomsu malee oomishni hoggaa maallaqa dhaban maal godhanii warra seefinatirraa warra magaala hojjechiisanii maallaqa kennaniif kanarraa
calleessan kun na janiiti maallaqa san warri wanniidha torba kutan nu gahee jira 700 irraa kutan akkasitti uummata sanaani gaalatuwwan adda addaa saamicha godhan malee waan uummanni itti gammadee yookiin waan ije tokko hin jiru jechuu barbaadeeti. Hayyee galatoome ulfaadoo yeroo haalli biyya keessaa yeroo amma sinkoree kana qindeessitanii waajjira kana tottolchuuf deemtan kanarratti hawaasi yoo akkamitti isin gargaaraa ture akkamitti itti isin gaffa'aa ture jechuun akkasin irraa taaftaan muranneef jecha. Hawaasni jara jabina guddina waan jiru maal godhuu gaafattan mootummaa bara feetan bobbaatanii akka feetanii walga'iin waamtanii akka feetan ta'u malee wannumti isaan gaafatanii maaliif gahaa nutu gaa adda bilisummaa Oromootu qajeelfanni kennee warra biyyaatiin nagaa biyyatti galee nagaan dorgomuu fi karaa seera guuttanii nagaa biyyaa eeddanii akkasii bobbaa waan qajeelfama kenneef hoggaa bobbaanullee warra mootummaa kanatti kenneef kayantaa kanaa dannaa akkasitti walgahii qabna jennaanii nutti himaa jedhanii na hoggaa nuyi mishira nutti tan ummatichi maal jaa maal godhuutti himtanii calleessaan dhufuu malee maalabbaa isaanii fuudhanii jaa ammoo isa gargaarsaa tokko asirratti wanni hin jiru barbaadu ijoollee biyya alaa Saudi Arabiyaa kana kee jiran yadda addaa kee jiran illee akkasumatti hedduun gaafatanii barbaada asirraan irree sanaanii wallahi nu boonsuu qofaa mihi waan biraa kee nu galchan humna nu daaneeti nus boonsanii akka feene waan feene hojjannee biiroo teenya biiroo isaaniitii olitti boonsuu bakka feenetti socho'uu kan nu godhe ijoollee biyya alaa kana. Yaala keenya kaasatan waree daruu kan jedhamu irraa qabee hundi isaaniitii warri biyya kanaa galata guddaa qabanii rabbiin hiree isaanii barakallee haa godhuu fi ijoollee biyya Saudi Arabiyaa keessaa odoo inni kun illee jiraatee hedduu isaan galatoonfatuun barbaadan hedduu boonsanii waan nu eegne galaana nu taaniiti nu fuudhanii nu deeman jechuu barbaade karaa fedhii keenya. Hayyee galatoome waan dansaadha ulfaaduu uummata keenya rabbi daraan haa ibidda yeroo dheeraa isaan keessaa buqqisaa turan guddisaa abbootii keenyaatu har'a fireessee sadarkaa kana ga'e abbootii keenya haadhotii keenya galanni kan isaanii haa ta'uti rabbiin umrii isaan haa dheeressu ka boqotan illee kan tu'an illee rabbiin jannataan isaan haa badhaasu jennee kanasuma gabaabsine waa'ee uummata keenyaa yeroo ammaa kana waa'ee dinagdee irratti achi tarkaanfannaa sitti illee dheerasee yeroo keessa jalaa gumnullee nu hopolchi. Haala keenyaa san keessatti yeroo asirraa waan tokko dhageenyu nu eega biyyaa baanellee bubbululleen uummanni keenya waa takka lama kaafnaa yeroo duraa san akka jiruun uummanni keenya akka nama abbaa qabeenyaa akka nama mallaqaan yaani badee tokkotti waa fakkeenya mana jaara haa jennu yeroo mana jaare kanatti mana kana inni dhaqeetuma mallaqaan as rakkabaa kan mana ijaaruu kan garafuu kan jala hidhuu kan daladdanuu fakkeenya ummata habashaa kana haa fudhannu ummata habashaa kana yookaan immoo ummata habashaa dalagaa barbaadu naannaa san keessa deemutu dhufee dalagataa yoollee namni biraa namni Oromoo tokko naannaa san waan kana dalagee ilaa namtichi kun mana abaluu dalagaa mana abaluu kana nazzafaa yookaan mana abaluu kana xaragaa yookaan maragaa yookaan wahaalichi akka dageenyaatti hidhaa waan akkasii tokko jedha yeroo ammaa kana uummanni keenya baay'inaan kana cabseera na fakkaate uummanni keenya ofumaa mana ijaaruullee ofumaa ijaaraa jira sadarkaa mana qorqoorroo mukaan ijaaruu bira darbee bulukaan illee ijaaraa jira waan jedhu dhageenya sadarkaa riqicha ijaaruu riqicha karaa konkolaataan irra deemus tahee bakka bishaan jalaa yaa'u garaagaraallee uummanni keenya biyya keenya keessatti nutu dalagata waan jedhee jiru fakkaata hattaa makiinaa konkolaataa gubbaa irratti illee abbaa tahanii hojjetu ammallee akkasuma mana wahaalikkii jala hidhuu garafuu waan garagara akka hattaa ibsaa naquutti illee uummanni keenya haga tokko waan kana irratti hirmaatee dalagataa jira waan jedhu tokkotu deemaa jira mee waan kana uummanni keenya waa'ee dinagdee ofii dalagatu waan ofiitti abbaa ta'uu kana irratti akkamitti hubatteertame? Ila jala kiyya kanarratti dhiibbaas ta'ee wallaalas ta'ee ammoo aadaa keenya ta'uu dhabeedhaan rakkoon sun ni geessi. Fakkeenyaaf dhugaan warri ijoolleen dalagdu jirti namni tokko warri waa hojjetu ni jiranii. Haa ta'u malee amma rakkoon guddoon biyya keenyatti hojii dhableen guutti namni hojii dhiiseera dhuguma rabbitti hojii dhiisaniira beeka dhuguma ijoollee waa hojjetu hedduu jira. Isaan ammoo jajjabinni isaanii laafadhaa uummata irraa hir'ataa
xiqqoo akkana rakkoon jira dhugaattuu dubbanne dhugaa konkolaataa hin dalagatanii waan adda addaa hin dalagatanii hojjetanii sabboonummaan jirti namni bakka Oromoon jirturraa deemee waa bitatu wanni kasii jiru afaan immoo dubbii nama alagaa kana waaduun hin jira keessatti osoo baafanii hin taane kun wal argaan bareeda garuu immoo waan tokko keessatti rakkoon guddoon hojii malee taa'u jira namni akka dallaalaa fa'aa jira deddeebi'ee hoggaamma fakkeenya magaalaa keessa deemtu ijoolleetti waan biraa dhiisanii dallaalummaa kana jala oriihuu kanaaf guddataa humna obbuusuun kun hedduun jiru inni qotatuu danda'ullee magaalaa deebi'eetuma taa'a inni immoo nigdi qabullee waa dhalama kee kaayetuma ijoolleen xinnoo kee deemee karamarra deemee yeroo zuurii geenyaan gara qimaatii bakka akka namni tokko danda'e lafaan kaadhe kuni rakkoo silaa akka Itoophiyaa waliigalaaf jeetiin yaada. Ammoo warra biyya alaa jiru yoo dhaammadhu jettee waammoottiin jettee waan himuu fi danda'u akka nama ofiifis as jiraatu tokkotti. Balaa guddoo kee warra Saudi Arabiyaa kee jirutu bu'uu deemallee maaliif yoo jette osoo akkana dalnoo dhiirteenyas dhalaan keenya osoo akka dalagatu maallaqni isaanii hin dhumaa hin nyaatamaa biyyatti warri biyyaa suni boleeyyan keenya raamatu nuun godhanii qabeenya keenya hin qisaasanii yoo wama tokko naa godhi jettee itti ergitee hanqinni bakka jira. Hojii masarraa deemee si godhuudhaaf dallaalummaa waatu keessa deema dhuguma rabbiiti waan tokko rakkoon hin jira. Sirriidha odoo hundaan taane sirriidha waan tokko hanqinni tokko wama jiru hin murtaa. Hin jira asitti immoo ijoollee biyya sanaatiin rasalphee nu ga'uu deemu osoo akka namaa kee dhaabbannu harka qullaa galuu fakkeenya manoota akka fa'aa ijaarratee namni wa'uu keessaa dhabee bara 5 bara 6 bara 10 fa'aa taa'ee galuu fa'aatu jira kun salphina guddaadha maatii faca'u jira. Namni kun dhalaan biyya jirti asitti hammam tureeti hammam babbadee rakkinni meeqa jira karaa baharii hoggaa biyya taa'ee galee hin taa'u hin deema kan guutuu rakkinaa kanarraa akkamitti baanaa jee uummanni keenya hawaasni keenya wal mari'atuu qaba. Kana wanni isa baasu immoo uummanni keenya walitti guruppii ta'e walitti qindaa'ee waaldaa ammoo hojii gantaa uummatuun dirqama jeetii yaadan. Akka xinnaatteen akka guddattee walitti maallaqa ofii fudhatee akka amantii walirraa qabuun hojii walii banee hojii hojjetuun biyya keenya irratti kun dirqama. Hayyee sirriidha hojii fakkeenya fakkeenya uummanni keenya kun hedduu hubannollee barumsallee hin qabanii miidhaa hanganan jedhamnetu nurra jira warra hubatu numa hubataa mee hojii hoggaa jennu kana fakkeenya suuqa shagaxiin adda addaa keessatti gurguramu suuqa uffataa tahee akkasumatti suuqa hulaa tolchuus tahee suuqa bulukkeetii tolchuus tahee wanni garaagaraa suuqii hedduun ni jira waan kana hojjetuudhaaf akkati baantu walitti gurmaa'u akka wal beekan akka firaati fakkeenya biyya kanatti amma yoo agarru wanni quubii jedhamu tokko hin jiran natti fakkaate quubii walitti sheenanii aga nama 20 30 isaanii maallaqa walitti cimfatuun hin jiran natti fakkaate. Akkuma sanii walitti ammallee walitti cimmatanii dantaa dalagaa tokko dalagaa akka fakkeenya waldaalee garaagaraa waan biyya keenya amma godina walloo kana keessatti waan uumame ammaan duraan argeetis hin beeku akka tasaa bichee gurra na bu'ee la'aanaa jiillee dhumuugaa kana keessatti dubartoonni waan akka saamunaa wayii tokko maallaqa walii buufatanii oomishan ogaa jiru akkaan raajina ta'e amanuun dadhabee gartee waan sanilleeni. Ila amma hojii fakkeenyaaf maal hojjannaa maallaqaa ja'a namni akka firaatiin firri firaan hojii keessatti nama baasu namni akka amantiitiin akka walitti dhiyeenya qabuun korees ijaarratee tartiiba hojii godhatee namni wal mari'atee wal mariidhaan maal nu wajjajee maallaqa fudhatee maallaqni hojii hojjeta maallaqa guddaa fudhatee walitti hojii hojjetu danda'a fakkeenya hojiin banaan guuteera. Akka beekumsa qabu fakkeenya warri ga'ee warri sibiila guggubuu beeku waan maallaqa fudhatee mahallii nagaa banatee biyya keenyatti ragattaa'e. Obboleeyyan keenya isuma as jiru kan jaaratu irraa fayyadame hojiin kun hin deema takka ji. Lammaffaa bulukeetumaaf jaaruuf namni tokko danda'an bulukeeta oomishee jaaruun ni ulfaata biyya sana keessatti garuu yoo walitti maallaqa ofii walitti fidatee akkaataa hojii walii tolche bulukeetas jaaree bulukeen nama naannoo kanatti gurguramu finfinnee ifaarraa dhufaa makiinanii fakkeenya kanuma kana waa warri kamisee irraa warri fagoo irraa dhufee erga biyya keenya gummatti oomishame ni hojjetama akka ajaa'ibatii deema. Na'am sirriidha. Kara biraa mana shaayii ta'uus hoteela ta'uus fakkeenya amma warri shaaroobiidhaa. Warri shawaroobii foogii tokko bira karaa gubbaa yeessa boochi jedhee nama 70 walitti ijaaran yeessa boochi maqaan isaatiin. Laa hawli walaa quwwata illaa billah nama 70 taanii.
nama 70 walitti ijaarame fooqii 4ti laaligaa akka kana ijaaranii xumuraniiti namuu hiratee hulaa baafatee wal gahee nagaan inni immoo keessatti hoteela walitti dalagana jees bakka hoteela banaa dhiisanii keessatti fayyadamaa magaalaa sanis bareechee nama meeqafis hojii bane fakkeenyaaf namni 70 kuni kun nama dalasiisaa kun irraa fayyadamee kireeffataa waa hedduu jira jechuudha. Dhugaadhaa kana kanaas xariiqaa kanaan walitti hojii hojjetuun yoo hojjetii warri Saudi Arabiyaa keessa rakkoo guddoo keessa isheen hojjira. Maaliif qabeenyi namni ittiin sassoohu waan fennoon nama sassooftu waan guddatuun maallaqa fidaas. Fedhii kana uummatee ijoolleen biyya tana keessa ani wannan gorsa kennu ammoo fedhii qabu kun ta'uu qaba. Suuqa guddaa makka faayyaa jedhanii kana agarteessa suuqa tawziyaa kanaas bishaan waa hedduu jira hojiin banaan guuteera garuu akkam namni hamileen isaa hojiidhaaf qophaa'u ta'e hojiin banaan guutu wanni hojjetamu kanaaf jettee keessatti namni beekuma qabu immoo fakkeenya mootummaan karaa ganda keessaa waan tokko warra kennutu jira kaanumallee darajjaanii maallaqa ofii wanni fudhatanii hojjetuun siin jira. Jirati wanni hojjetamu garuu namni karaa kanaan hojiitti galuu qabaan jaan. Hayyee galatoomii jaala keenya ulfaadhu gorsa gaarii nuuf laattee jirtaa waa'ee mallaqa qabachuu hoomee ka xumuraa kana dubbannee haa xumuruuti warri biyya keessaa sunillee dargaggeessi keenya biyya keessaa sunillee waan akkanaarraa akka of qusatanii fi akkasumatti immoo mallaqa kana hoo osoo beekate ammaan duratti mallaqa kana yeroo fira isaanii kennan jalaa nyaatanii jettee yeroo ammaa kana baankiin biyya keenya keessatti hedduu babal'ate gizee baankiin dhalarraa bilisaa hin jiru ture namni keenya hedduu miidhamee ture waa'ee amantii isaatiin waan faalleessu namni keenya hin fedhu oromummaa cinatti wanni galaan inni jiruun inni qabu amantii sanaa amantii kana nu harkatti fashaleessa waan jedhanii hedduu rakkatoodha manni islaamaa akkuma walii galatti biyya keenya san keessatti amma yeroo ammaa kana baankiin dhalarraa bilisa kumaatamaan amma Itoophiyaa keessatti bakka garagaraatti babal'ataa jira. Warri biyya alaa sunillee akkamittiin kallattiidhaan baankii sanitti galfatuu qabaa warri biyya keessaa sunilleen hoo akka bakka malee riyaan nami malee bakka malee nama dhaaba jedhanii akka bakka malee dhaabanne baankiitti akkamitti kallattiin baankiitti fayyadamuu qabaa. Mee waan kanallee walumaa qabsiisiiti uummata keenyaaf faayidaa yoo baankii kaa'atan wanni isaan fayyadu akkamii mallaqa ogaa baankii taa'ee waa meeqarraa jalaa waa qixaasa meeqarraa yookaan kasaaraa meeqarraa oolaaf akka jennu kana mee kanatti wal qabsiisiiti uummata keenyaaf dabarsi. Egaa kanarratti maallaqa ofii tokko har'a abaanaa wal bira kakkaa'uun maqaa wal faaluudha du'a walitti dhiyeessuudha. Lola waajibba wal kee facaasuudha jee fudhadha maallaqa nama bira kaa'uunarra asitti ta'e biyyatti hiriyaa jaalatti jibbita si jibbaa sabii maallaqni walitti nama naqa har'a yeroo ammaa kanarratti waan jabaa walitti nama naqu maallaqaa fi dhalaadhaa akkuma beekamu kanarraa hoffoluuf namni yoo danda'e akkatti jedhee san lakkoofsa baankii baafatee maallaqa isaa ofirratti ergatuun dandeettii qabu gaariidha. Tuni dirqama tuni. Fakkeenya maallaqa kennamatti ergitee suuqa kanaa kaa'een nama walitti buufti akkaantii banattee irratti ergattee amma gaafatti galtu akkaantii keetii irratti yoo deeme kuni michuudha karaa kana ammoo biyya tana keessa hin turre jedhanii namni maallaqa biyyatti ergee beeksisa qallabeetu booda salphatee booda beeksisaan wal loluunis du'aan wal gahuu fa'aatu jira. Namni obbaruu qaba kanarraa namni fakkeenyaaf Oromiyaa kaanoo fuune Arsii yoo fudhanne uummata kaanoo fudhanne yeroo tokko qofa beeksisa gargaara dhugaan biyyi keenya du'aadhaa beeksisni keenya asumaan jira osoo aseesaa jiraatu dhabe namni akka waan dhumuutti dhuguma beelaan dhumu maleedha. Haa ta'u malee namni asii kuni lafatti gatamuuf deema. Dhalaa jidhiira rakkoo guddootu nu mudatutti jira maallaqa ofii jabeeffatuu qaba. Ishii dalagatee qabatuu qaba. Tuni waajiba waan har'a bu'uun jaarii inni kana namni jabaatee godhatuu qaba. Garuu immoo hojiin biyyaa sun hojii hedduu nama hojii dhaabetu kanumaan haasuma oofa. Kunis gaanamni odoo sirreessee haa ta'u malee immoo kun hundaa bilisummaan oo dhufte gaanuma ta'udha jennee abdannaa. Mee bilisummaa sana du'aa godhaadhaa abdigaa biyya keenya sanaa nu haa gammachiisu hin gaanu gaheera dadhabne. Dachinuu dadhabee gabrummaa namaa miti dachinuu dadhabeera dhugaa rabbittoo dachira deemtee laalte.
Kuni kana jaga manarrare malan dhaamsa dhaamaga ummanni obbeekee warri biyya alaa keessa ummanni keenya dhugaa rabbii jirraa zabanaa kana sheekii tokko yoo na yaadadha sheekamiini biroo aboo jirtu oggaa namsin jee taraa jimaati taraa timboo taraa shiishaati jirran jeen aboo dhiiroo rijaala godhee rabbi si uume ka jeesanii beeyte. Sabakaan xiqqoo hin dhagahamu waan ta'e hin beeku. Sirriidha. Yeroo ammaa kana bakka caatii teessanii bakka jimaa bakka sijaaraa teessanii jirran je'inaadha bakka dhiirri dhaabbatuuf malu dhaabbadhaa ka jaansanii beeyte. Sabakaan ana bira moo si bira? Hayyee amma sirrii dhagahamaa miti? Hin dhagahame. Kanaafuu jechuun dargaggeessi keenya bakka jiru of baruu qabaa inshaallah rabbiin nu haa jajjabeessu dargaggeessi keenya bakka malee jirra jechuun qabu bakka malee dhaabbatee jirra jedhuu qabaa kanaafuu inshaallah dhaamsa kadhumaa keessa xumuraa dhaamsa kee dabarfadhu ammas akka dhukkuba kana akka rabbiin nurraa kaasullee du'aayii nu godhi nu eebbisiiti san booda nagaa walitti dhaammanna. Hayyee gaariidha dhaamsi ni qabu wallahi rakkoon guddoo nurra jira bileen keenya rakkoo guddaa qabna rakkoo sana keessaa bahuuf biyya sana keessatti kadhadhamoo jirra garuu hin baane inu rakkootti wal oofu jira maleedha warri biyya sana keessa jirtan dhugattuu yeroo keenya waan kennuuf hin qabnu maallaqa keessan qusadhaa takka dalagadha ammoo warri as keessattis warri biyya Itoophiyaa kee jiru sunis dalagatuun dirqama namni osoo hin dalaganne waan facaafanne waan hammatu hin qabu namni hoo dalagatee waa qabaate siyaasallee oofuu danda'a. Igalee woo dalagatee namni of gahuu danda'a namarraa kajeellaa namarraa jechuudha. Yoo of geesse immoo waa hedduu dhalaali as keessatti. Kanaafuu namni biyya tanaattis biyya Itoophiyaa dargaggoon gara hojii galuu qabaa gabrummaan akkuma jirtutti gara binu irraa kaasu waan hin taane hojjetuun qabu rabbi sodaatu qaba ammoo uummanni. Har'a kun koronaan kun dhufe jedhanii meeshiin kennu kee jiru laali. Kanaaf qabriin nu dura jira har'a buruumi kan duu deemnu kanarratti rabbi sodaatu wal zollumuu dhabuu haqa abbaa fi haadhaa haqa obboleeyyanii hamma danda'e eeggatu hoggaa waa hojjetu rabbiin na arga jee rabbi of dura ka'u qabri silaata waa hedduu jiruun addunyaa xinno kana of eeggannoo ammoo rabbi sodaatuu qaba tokkoffaadha inni biyya tanaa maallaqa ofiidhaa jabeeffatuu qabaa qusatuu qabaa inni Itoophiyaatis ammoo haqa namaa akkanatti halaal fakkeeffatee yoo amma fakkeenya bu'aata akkanaatiif jetteen dura aaniitu waan dallaala sana keessatti zabbatee bakka malli fa'a namaa bitee maal akkanaas rabbi sodaatuu qaba namni kun hundinuu akkuma kana ta'ee walumaa galatti gaa rabbi dhukkuba kana jilaanis nu haa baasu bara kanaas bara bilisummaa bara gammachuu rabbi nu haa godhu obboleeyyan keenya hidhaa kee jiranis. Naannoo keenyattis ta'e Oromiyaa bal'aa rabbiidha haa baasu dhukkuba kana immoo rabbi nurraa qabu biyyi keenya dhukkuba kanaan hin offomtu kunoo warri bilisummaa walgahii waameetii amma harruma kana mookaleessa kan mijarratti argutti jirru walitti nama waamaniiti mana tokko keessatti dhaamsa isaanii dabarfatutti jiranii. Kun immoo gaa yoo dhuman silaa isaan uummatuma keenya dhuma si'an malee isaan uummanni bal'aan dhuma isaanis waan hin offolannatti hin fakkaatu kana kanarraa uummanni keenya haala addunyaan itti wal gorsitu kana takattalee rabbi irratti kadhatee wal eeggatee waan jiru hojii oduu dhugaa walii jabaasee jiraatuu qaba. Kanarratti kana achi waan namjeen qabu rabbi najaan haa baasu. Hayyee galatoomii ulfaaduu maqaa raadiyoo madda nageenyaa.